Ashama kam oltan sagantaan keenya eegale kan har'aaf qixeessineen Ministeerri ittisaa sochii waraanaa isaa ilaalchisee fayyadamtoota miidiyaa hawaasaa akeekkachiisu Finfinneetti daa'ima waggaa 10 waraabessaan fuulli isaa nyaatame ጉዳቱ የደረሰው በቀኝ በኩል በፊት አካላቱ ላይ ነው ከአይኑ ጀምሮ ገቀበ ፉለሳ ከራ ሚርጋራ እጀሳራ ቀበ Hawaasa Booranaa hongeen miidhamanii fi deeggarsa argachaa jiran loon jaataman qaba reegaa borii dufinaga dhibbaa ho'i qaba loon immoo Itiyoophiyaanii tokko dhabe Odeessaalee gaggabaaboos dabalanneerraa saganticha firaa ol balaa dhiyeessa. Haala yeroo raayyaa ittisaa Itoophiyaa ilaalchisee odeeffannoo hin mirkanoofne miidiyaalee hawaasaa irratti kanneen rabsan gocha isaaniirraa akka of qusatan ministeerri raayyaa ittisaa Itoophiyaa akeekkachiise. Eliyaas Mulgeeta. Ministeerichi ibsa baaseen dhiyeenya kana gama baha biyyattiin yaalii lootee galtoonni Al-Shabaab haleellaa raawwachuuf godhaniin barbadeeffamaniiru jechuun tokkummaa fi cimina humna ittisaa irra jiru ibseera. Kaaba Itoophiyaatti waraana humnoota Tigraay waliin ji'oota hedduuf gaggeeffameen wal qabate ammoo gareen shororkeessaa TPLF dibbee waraanaa reebuutti jira jechuun himateera. Torban darbee kaasee ji'ootaaf dubbii ijoo kan ture dhimmi marii araaraa TPLF fi mootummaa federaalaa danqamaa akka jiruu fi waraanni akka haaraatti eegaluuf dubbiin jedhu dhagahamaa ture. Ministeerri raayyaa ittisaa Itoophiyaa ibsa isaa kanaan deeggartoonni TPLF maqaballeessii raayyaa ittisaa Itoophiyaatti jiru jedheera. Dhimmi teeknikaa marii diigameera. Raayyaan ittisaa humna isaa siqsaa jira. Raayyaan ittisaa meeshaa gurguddaan nu haleelaa jira. Caasaa isaa eegee ajaja kennameen haleellaan raawwatamaa jira yaadni jedhu miidiyaalee hawaasarra naanneeffamaa jira jedheera ibsi ministeerichaa. Miidiyaaleen biyya alaas akkasitti gabaasaa jiru jedhee miidiyaaleen biyya keessaa gareenii fi fayyadamtoonni miidiyaalee hawaasaa himannaa diigaa ta'e kana wal harkaa fuudhanii hafarsaa akka jiran hubanneerra jedha. Haala qabatamaa waraanni biyyattii irra jiru akkuma amma dura barbaachisaa yeroo ta'etti ni ibsana jechuunis namoonni odeeffannoo hin mirkanoofne waa'ee raayyaa ittisa biyya Itoophiyaa qoodan gocha isaaniirraa akka of qusatan akeekkachiiseera. Beekanis ta'e osoo hin beekin gabaasa burjaajessaa barbaachisaan taanee fi kan isaan hin ilaallanne qaamoleen miidiyaa hawaasaa raabsaa jiran gocha isaaniirraa akka of qusatan cimsinee akeekkachiifna jedhe ibsichi. Waraana waliin Itoophiyaa erga eegalee ji'oonni 20 ol lakkaawaman kana xumuruuf tattaaffii godhamuuf mootummaan Itoophiyaa garee marii irratti hirmaatu ijaaree qajeelfama marii araaraa kana ilaallatus qopheessuu ibseera. Akkuma mootummaa Itoophiyaa mariif qophiidha kan jedhu TPLF gamasaan marichi jaarsummaa gamtaa Afrikaan gaggeeffamuun isaa akka san gammachiifne ibsa. Humnoonni Tigraay adda waraanaa garagaraatiin raayyaan ittisaa Itoophiyaa haleellaa nurratti banii jedhanii yeroo himatan mootummaan Itoophiyaa gamasaan himannichi marii nagaa irratti hirmaachuu jalaa miliquu fi himannaa sobaa dhiyaati jechuun fudhatama dhabsiiseera. Finfinneetti daa'imni ganna 10 miidhaa waraabessi irraan gaheen ija isaa dabalatee fuulli isaa walakkaa akkaan miidhamu maatii fi hakiimni isa yaalaa jiran BBC'tti himan. Dhaggeeffattoota keenya odeessi amma isinitti himaa jiru miira isin jeequu mala. Torbee darbee kamisa gaafa 12/2014 akka lakkoofsa Itoophiyaa guyyaa keessaa sa'aatii 9 irratti kutaa magaalaa Yakkaa iddoo Wandimmaamaachoch Jifaaraa jedhamuttidha. Daa'imni kun waraabessaan kan nyaatame. Abbaan daa'ima Sintaayyoo Girmaa jedhamu kana yeroo waraabessi ilma isaanii miidhe naannoorraa fagaatanii akka ture BBC'tti himaniiru. የክረምት ትምህርት አስጀምሬው ነበር እስከ 6 ሰዓት እዛ ነው የሚቆየው እንደውም gaafa sana hojii barbaachan deemaa ture har'a fagaadheen deema gatiin ta'eef kootu wajjin deemnaa jennaan qormaata ijaan qabuuf hin deemuu naan jedhe barnoota gannaa isa galcheen ture qormaata gaafa baatu hiriyoota kee wajjin na eegi gara bosonaan deeminii jedhaniin deeme booda gara naannoo sa'aatii 9 ilma kee waraabessi nyaateera kootu jedhanii warri ollaanaa bilbilan haadha malee itti dhama'ee waan inni isa guddiseef baay'ee natti dhaga'ame jalqaba akkas ta'uusaa yeroon baru ofirratti tarkaanfii fudhachuudhaaf jedheen lubbuudhaan naa hafataanaan garuu namni isa kunuunsu hin jiru jedheen deebisee yaade kanaan duras waraabessi naannichatti daa'ima waggaa 6 miidhee ture hospitaala geessan illee irraa hafuu hin dandeenye bosonuma naannoo sanaa keessa riphee ijaa jiruuf
ijoolleef dubartoota gaafa argu darbee darbee gadi ba'a. ልጅና እንደ ሌላ ሴትም ምንም እንደዛ ሲያይ በቃ ብቅ ይላል አልፎ አልፎ። Fuula mirgaa daa'ima kanaarratti miidhaan jabaa gahus lubbuusaaf garuu kan yaaddessu miti jedhu. Daa'ima kanaaf hakiimota yaalii kennaa jiran keessaa tokko kan ta'anii fi hospitaala Alarti Finfinneetti argamutti hakiima balaa atattamaa kan tahan ዶክተር ብሩክ ከበደ ጉዳቱ የደረሰው በቀኝ በኩል በፊት አካላቱ ላይ ነው። miidhaan kun kan qabee fuula isaa karaa mirgaara ija isaarraa qabee lafeen afaanii fi fuula isaarra jiran hidhiinsaa maddii isaa hanga morma isaatti waraabessaan nyaatamee irra hin jiru. Iji isaanii mirgaa hin jiru. Qaamni argansuusaa hojii isaanii sirriitti dalagaa hin jiran. Nuti qaama argansuusaa eeguuf jecha ujummoo namtolchee kallattiin gara sombasaa galchinee maashiniidhaan akka arganu taasisaa jirra. Daa'imarra balaan kamiyyuu yeroo ga'u miira namaa baay'ee jeeqa. Dabalataan biyya keenyatti wal'aansii fuula namaa deebisanii tolchuuf galteen gahaa gati hin jirreef waan danda'amu miti. Kanaaf yaaliin kennamuufii ulfaataadha. Mucaa kana balaarra ga'eef gargaaruun baay'ee ulfaata. Aniyyuu hirriba rafuuf guyyaan itti natti ulfaate jira ture. Uumaan isa haa gargaaruun jedha. ራሱ በጣም የሚከብድብኝ ቀናቶች ነበሩና ማለት እግዚአብሔር ይርዳው ነው የምለው። odeessaalee gaggabaaboon isinitti hima. Miseensi poolisii federaalaa waayila isaa dabeessanaan jedhe sababa jedhuu fi waayila dubartii biraa tokkos qawween ajjeese hidhaa umriin guutuun adabamuu ministeerri haqaa himeera. Gochaan kun bara 2012tti raawwate. Gareen lammiilee Keeniyaa sarbama bara koloniitiin mootummaa UK himachuu fi gareen kun dhaddacha mirga namoomaa Awurooppaa irrattidha himata kana kan banu. Odeessaaleen gaggabaaboo kanuma. Oduu keenya guyyaa kaleessan godina Booranaatti namoonni 1000tti lakkaa'amanii fi sababa hongeen hammaachuun qeerraa buqqaanii aanaa dubluqitti qubatan isinitti himnee turre. Jiraattonni godinichaa 7,000tti siqan sababa qabeenya harkaa dhumeef jecha aanaalee 5 dhiyoo jiran irraa dhiyeenya magaalaa dubluqitti qubatanii jiraachuu gabaafneerra. Gama biraatiin lammiileen rakkoo hongee kun nu yaaddesseeraa jedhan kaka'umsa ofiin akkaawuntii baankii waliin banuun beessee walitti qabaa jiru. Dursa rakkoo jiru maal akka fakkaatu haa dhageenyu. Abbaa Taadholee boruu dawoo buqqaatota magaalaa Dubluq dhiyootti argamu keessa jiru. Nam baqataa jirra. Wanni achi beeka gargaarsi guddaallee dibiin hin jiru. War tokko dhiyee kana jogoo nama 300 wayiiti kenne haala akkamaa ciisa. Garaachaallee kaanii akkamaa jira. Bisaallee argannu bisaallee dhabnee bisaanii garbira kaanii yaanii waa fudhatanii bisaallee dhabnee bisaanii namaatti bisaallee akka jaba jirra. ammallee hagari baqata dhanii godaansanii hamorii waliin dhabkaan hagari haachitti hafee achiru jira suni homaa rimbaanii akkamachiisa na qubate immoo sila baqaa jirtu baatee lafaalee sila adirreessa kaallee lafaalee garaalee sirreessineefi kanaafuyyuu akkan jirra garaatilamee akka jajjaba jira waan warra kanaa wanti nama argisiisanii jirtu. Akka dhuunfaattu booni kun maal sinitti fideme? Akka kiyyaatti ani qaraayyuu nama hojjate horii sullee argate loon aga 60 qaba. Reegaa borii dhufinaga 100 qaba. Loon immoo cutti obbaanii tokko dhabe loon akka qaba. Ijoollee barsiisaa ijoolleellee gara ijoollee 5 barsiisuu jira. Amma waan barsiisuun illee qabu eegaachuun taa'u jira malee reentaallee bakka garaati namaa nyaata waan hafee cufaa dhabee horii akkasiin irraa fixennaa nama filataa dhabee bakka achii galama. Geessi umrii 57 aanaadhaas jiraatan abba gurroo jirmoo umrii isaanii keessatti bona hammaataa akkasii arginee hin beeknu jechuun sababa loon qaban dhabaniif ilma isaanii mana barnootaatti ergan barsiisuuf rakkachaa akka jiran nutti himan. Haalli kee jira alammaata. Hongeen waggaa iddoon urtilee jira. Hongee waggaa iddoon jiru horii miidhamee uummatii horii dhabee uummatee jira. Jiru obii oolee gara waggaa 3 Doobii agayyaa ka jiraatu ganni ha jiraatu hanqatee ture guutummaa haoolee wanni roob jedhamu dhabame amma gara waggaa 3 sun deemaa jira beeki. Anu akka dhuunfaa kiyyaatti wanni wal fakkaataadha. Loon duri gara loon 60 haa qabu dhabee yabbiyyee gara 4 nabir jira. Yabbiyyeen kaanii kulleen harka namaatiin jiraata. Gaari biraan qabu reediqqoo tokko qaba. Reetaallee nyaatee fixee jira. Kanaafi ijoolleellee baay'ee maatii barsiisaa jira. Kaan barsiisu duri horii qabaa jedheetiin
barumsa keenya gachii hagammaa karaa embuu kan jirullee hin jiraatullee barsiifachuu dadhabee harkinaan qatee hafee jira. Keenyaatti asillee waggaa 8 baratee fixee ammallee deebee Sololoo waggaa barumsa kutaa 5 jalqabee achirra 8 fixee Form 1 Form 3 dabree amma achi barataa jira. Amma kan barataa jiru alleen qarbii dandeettii horii waan qabuufi barumsa adda suni jira. Yaalchisaa jedhee amma Form 3 jennaan amma baay'ee baasilleen achi armamaatiin kophananiiti isallee baasiin hin barbaaddi. Armaafi godhanyin jirullee mooyalfa kakadhataa kanaan Form 3 dhaqqabsiisee duuba itti fufuu dadhabee amma jeeqamaa jira mataa keeyyattu. Amma beekii aniin yoo mootummaa yaalii godhee si gargaar malee gar moonaa'uma hin jiranii isallee tibee jira. Rakkoon hongee hawaasa Booranaarra dhaqqabsiisaa jiru dhageenye rakkoo hamaa boonni qaqqabsiise irraa hawaasa dandamachiisuuf yaaliiwwan taasifaman keessa tattaaffiin gama miidiyaa hawaasummaan godhamaa jiru isa tokko hayyuun aadaa Booranaa Abjaatanii Didaa kanneen qarqaarsa walitti qabamu qindeessaa jiran keessaa tokkodha. Waayilakoo Eeliyaasitu dubbise. Yeroo ammaa kana hongeen horii dabarsee namni jirti. Namni gargaarsi barbaadu. Baay'ee heddatee jira. Maan jennaan namni horii qabu horiin itti huqqatee akka hin jiru namni horii qabuuf namni horii hin qabne illee Booranarra namni gargaarsi hin gaafanne hin jiru. Walirra wanni qabaatuuti malee. Haa ta'uuti immoo namni jaarrotii fa'aan ijoolleen aadaaf abbaa hin qabne warri garmalee rimootii dheeraa jiru. Isaati ammaan tana nam garmalee gaaffii eeggaleetti jira. Kadu'eellee hedduu hin himamaa. Immoo kaduu dabree jira kajiru akkamii dhaqqabnu waan jedhaatiin sochiin kun jalqabame. Yaadi kun ka'uu jenneetiin akkaawunti sana akkasii hin banne. Akkaawunti sun banne ammaan tan qashiin akka sagalaa jirti. Har'a bare hongeen ammaan kan jalqabde jechuun waggaarraa itti fufuu dandeessu. Bukkaan roobii agayya kan fuulkeen dura kunini. Indikeetorooti gargaraa tagaan aadaatiin jirtuuf tagaan meteoroloojii biyyoolessaatiin jirtulleen bukkaa agayyan diqqeessiti. Ammuma uummatii adoo ji'a aaressi waggaa haaraa kan jalin qabinu amman tana gaaffii eeggalee jira. Roobii agayya kan fuuldura hin jiru. Jiraatullee xiqqaan sun immoo uummata akkaan miidhamu kan dandamachiisuu hin danda'u. Fuulduraaf ammoo ammallee roobii gannaa achi gulfagoo jira. Jidheeraaf uummati amman tan rakkoo eeggaluu danda'a. Namni jidheeraaf rakkoo fuuldura eegatti suni yoo guyyaa tokko dhaqanii kiiloo 4 kiiloo 5 akkan dur buusanii gaddeebi'a wanti kaan namni hin dhoortu. Waan guyyaa tokko taati nummuu hammi dandeenyutu uummata rakkataa akkasii uummata qaamni miidhamaa ta'eefuu qabeenyi hin qabu akkasii rakkata walitti qabnee uummata akkasii walitti qabamne suni hagani caalaa itti fudhannee riskii fudhannee humnaan magaalaatti gadi finnee bakka tokkotti wanni goonee tolchinaa jechaa jirra. Bal'inaan makiina faanii aanaa tokko deemanii ollaa Boorana dhufanii itti raabsuu qofa don ta'inu nama ammaan tan akka dura jiru walitti finnee nam 10 taanaan nam 20 taanaan irratti deeggarsallee gaafachaa du'uu dhoorree har'a irraa boriitti hiikuu waan tokko namni silaa har'a nyaata dhabee qoonqoo nafaan goddeetiin ardu harmi irra ji tokko yoo umriin isaa dheeratee fi umriin iji tokko waan xiqqoo waan ta'iniif kan hojjanneeti waan akkasii yaadaa jirra jechuudha. Dargaggoo Roobaa Liibanis koree kana keessa jira. Agammaatti wanni walitti garuu waadaan akka malee guddaa namni galchiniillee hedduu wanni amma nu harka qabnu akkaawuntii nu seeni 2,289 fooyyee akkasi. Karoori seenaa agammaatti deemuma jirraa xiqqoo deemuu feenaa gibirrii miliyoon 1 deemuu feenaa xiqqoo ruukeessinee yookiin nu guddatu haani waan guddoo tokko nokaan uummata goona inni karoora akkasii qabna xiqqoo ammaaf torbee lamaan tokko durumaaf deemina. Wanni nu bitu barbaadna immoo nyaata namaas waan akka zayitii fa'aa oomnami nyaatu gartee ittiin halkan tokko namni garaacha bulu fa'aa oom akkasii bitu barbaadna.